meeshaa waraanaa bitachuu hin oolle alaayi har'a gabaasni tokko akka ga'etti meeshaa waraanaa Yuukireenii bitattee Yuukireenii xiyyaarri ka'ee gara Yuunaayitid Arab Imireetii gara Bishooftuu galee Bishooftuudha gara dirree dhawaatti deemee jira jedhamee jira. Kanaafi waan guddaa gochaa jiru waraana kanaafi sirriitti qophaa'aa jiru waraanichi kun egaa amma lafti ganna ture ganna kana keessattuyyuu taankiidhaan deemuudhaaf meeshaa waraanaa gurguddaa kana fe'uudhaaf mijataa hin turre amma garuu yoo ganni kuni ba'ee jiree birraa kana baay'ee wal waraansi yeroo dhiyoo keessatti ni gaggeeffamaa jedhamee yaadama. Wal waraansi kuni tarii gara tokkotti goruu danda'a jedhamee yaadama. Asirratti yaada wal'aatu jira. Gara tokkoon waraana akka malee qophaa'aa jiru gama lamaaniin iyyuu Abiyyis gara isaatiin qophaa'aa jira. Warris gara isaaniitiin qophaa'aa jiru. Gama biraatiin immoo har'a akka dhaga'ametti Suudaaniin kibbaa Abiyyi warra wayyaanee wajjiniin dafiin araarsi jettee nu gaafattee jirti jedhanii jiru. Egaa Suudaaniin kanaanii waan fala kaffaluu barbaaddi. Kanaanis qarshii hedduun hin ba'a. Kanaa qarshii Ameerikaa fi Yurooppaa irraa dhufu kuni qooddachuu barbaadu. Garaarsini jedhanii Abiyyis kana dura akkas gochaa ture. Gara tokkoon Suudaanii deeme. Suudaanii kaabaa fi Suudaanii kibbaa isiniin araarsaa jedheeti sossobaa ture. Suudaanota kaabasii kan amma diina kooti jedhuun kana yeroo sanitti walitti araarsuudhaaf baay'ee yaalee ture. Kanaa fi Suudaaniinis akkas taate malee waan biraa Suudaaniin waan addaa hin qabdu. Suudaaniin kibbaa haala amma jiru kanaanii warri wayyaanee yookiin abbuutti waan amanan hin fakkaatu. Addunyaanis agasuma amananii kana godhaa kan jedhaniin hin argine. Addunyaan kan barbaadanii Suudaanii kaabati. Suudaaniin kaabaa immoo walitti dhufee tokko warri siviilii Abiyyi wajjiniin walitti dhufeenya gaarii qabu. Namtichi kun Finfinnee taa'aa ture. Gama biraatiin Finfinnee naannoo waggaa 8 taa'ee Abdalla Hamdok. Sun immoo gama biraatiin kan jiru Alburaan inni Misriidhaanii baay'ee walitti dhufeenya qaba. Akkasumas warra abbuut wayyaanii wajjiniin walitti dhufeenya gaarii qaba jedhamee jira. Kanaafi kan araarsuu danda'u isaan malee warra kaanii miti jedhamee jira. Garuu Suudaaniin kibbaa maaliif akka akkasii foolatti hin beekamu nan araarsa jettee. Ta'us gara tokkoon araarri jira jedhamus gara tokkoon qophii waraanaa hamaan akka jirudha. Egaa kan wanti isinitti himuu barbaannu. Isaatti aanee kan jiru beelli Tigraay keessa jiru garmalee hammaatee jira. Beelichi iddoo baay'eetti beela kanaan kan ka'e waan hamaatu gahaa jira. Keessattuyyuu biiroon qonnaa Tigraay har'a ibsa baasanii beela kanaanii daa'imman 3 hanga 4 guyyaatti du'aa akka jiranidha. Kana jechuun egaa guyyaadhaan daa'imni 3 hanga 4 du'u jechuun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Nama hedduutu du'aa jira jechuudha. Yoo xinnaate ji'atti daa'imman 120 oltu du'aa jira jechuudha. Kuni akkasumatti itti fufee jennaan waan hamaa fidee dhufuu danda'a. Kana viidiyoodhaan illee waraabanii dhiyeessanii jiru. Daa'immanii nyaata dhabanii waan nyaatan dhabanii akka du'aa jiranii. Kun immoo kan inni ta'ee waan biraati otoo hin ta'in rakkoo namni uumeedhaanii rakkoo mootummaan Itoophiyaa uumeedhaanii mootummaan Itoophiyaa gargaarsi kun akka hin geenye waan inni godhee fi gargaarsa akka hin geenye gufuu inni godhee fi gulfuu inni kaa'een jedhamee jira. Egaa kun gara makka deemuu mee ni ilaalla. Gama biraatiin gara oolmaa Oromiyaatti ceena. Oolmaa Oromiyaatiin Abiyyi kaabinee malee muummee ta'uun nama ajaa'ibee jira jedha. Egaa
Abiyyi kaabinee malee mootummaa ijaare jedha. Mootummaan kan ijaaramu kaabineedhaani. Kaabinee ofii beeksisee kaabineen isaa yoo kana jedhe mootummaan hundeeffame jedhamee kan yaadamu yookiin mootummaan akka hin hundeeffaminiitti kan yaadamu. Kanaan Abiyyi egaa waan Abiyyi gochaa jiru hunduma nama hunda ajaa'ibee jira. Duraan dursee maaliif akkas godhe kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Namoonni tokko namoonni dubbisuu yaallee rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Abiyyi kan gara gochaa jiru biyyaanis ofiinis taphachuuf hagam akka cimaa ta'eef hagam akka beekaa ta'e gochuudha fi kaleessa kan inni hin muudaminii fi yaadni namootaa iddoo garagaraatti akka hin qoodamneef yaadni namootaa waan garagaraatti akka hin qoodamne asis achis akka hin qoodamne waa'uma muudamuusaa akka baranii fi waanuma muudamuusaa akka dubbatanii isaaf jedheeti malee waan biraatii miti. Har'a immoo keessummoota dhufanii gaggeessaa waan tureefi kanaafi har'atti yeroo hin arganne inni gara paarlaamaa iyyuu hin deemne paarlaamaanii walitti qabamee isa eegaa ture inni gara paarlaamaa hin deemne gaggeessaa ture kan jedhan jiru. Gama biraatiin immoo yaada kana kan faallessan jiru. Yaada kana kan faallessanii maal jedhu garaagarummaan jidduutti dhalateera. Garaagarummaa jidduutti ani iddoo kanan qabaa ani iddoo kanan qabaa kan jedhu kaa'amee jira. Fakkeenyaaf warri Amaaraa izeeman maala waan ta'eefi iddoo baay'eetti aangoon kennamaafi maal gatii godhaniifi maal gatii hojjetaniifi kanaafi jedhanii izeemaa mormaa jiru jedhama. Sana wajjiniini Abiyyi izeemadha iddoo garagaraatti naannoleetti aangoon akka kennamuuf barbaada. Finfinnee keessaa kennameefii jira. Oromiyaa keessas akka kennamuuf akkasumas naannoo Amaaraa naannoo garagaraatti akka kennamuufi gochaa jiru. Isaanii warra lammiitti namanni dandeettitti warra amanan malee sabummaatti warra namannee jedhee amansiisuu yaalee jira. Oromiyaanii homaa waan dubbatte hin qabdu jedhanii gama biraatiin warri Amaaraa hin mormanii nuti naannoo keenya dhufanii aangoo tokkoyyuutti hin kenninuu jedhanii jiru. Warri Somaalees mormanii jiru. Kanaafi izeemaa maal goonu irratti tokko waliigaltee waliigalaa hin jiru jedhamee jira. Sanaan alas amma baay'ee mormaa kan jiranii Somaaleedha jedhanii. Somaaleeni nuti akka baay'ina keenyatti iddoon nu kennamu yeroo hundumaayyuu gadaanadha. Iddoon nu kennamaa hin jiru jedhanii jiru. Keessattuyyuu Muhammad Faaraa kana Adam Faaraa kana federeeshiniitti irraa kaasuuni mormii kaasee jira. Sanaan ala kana dura akka isaan jedhanitti yeroo jijjiiramni kun dhufu Tigraay ammaanichi iddoon qabdu isin pirezidaantii isin goona keessattuyyuu Mustafaanii pirezidaantii biyyattii ta'a jedhanii yaadaa turanii. Sanaan alas ittaanaa pirezidaantii isin taanaa jedhanii yaadaa turanii. Kanaafi Somaaleeni ammatti waldiddaan Somaalee fi mootummaa jiddu galeessaa jidduu jiru garmalee akka harmaachaa dhufeedha kan dubbatamu. Kanarraa kan ka'e waliigalteen hin godhamne. Kaabinii kanarratti waliigalteen godhamee waliigalteen irra gahamee kanan goone jedhanii jiru. Egaa hanga dheengaddaatti akka nutti manitti hanga dheengaddaatti biiroo even shakkii waan jiruufi Abiyyi hundumaa waan shakkeefi icceetinis nabaa jalaa ba'a jedhee waan sodaateefi even Oromiyaatti maqaa namoota hin ergine jedhamee jira. Abaluutti iddoo kanatti muudamaa jedhamee maqaa namootaa hin ergine jedhamee jira. Kanaanis egaa keessa namoota muraasa wajjiniin mormiin akka jiruufi karaa sana waan keessatti mormaa jiran malee akkuma Taayyeen jedheyyuu nuti maaliifi kan jedhu kana karaa Taayyee fa'aan warra waajjira dhaabaa jedhamu kanatti hin geenye jedhamee jira. Kanaaf egaa waldiddaan jiraachuu hin oolle kan jedhu sirriitti odeeffamaa jira. Jala buunee isinitti himna hundaafiyyuu. Gama biraatiin Isaayyaas maaliifi diggisii Abiyyi hafee gaaffii guddaa ta'ee jira.
hundumtuyyuu Uhuruun dhufee Museveniin dhufee Luwaanda irraa garuu hin dhufne Paul Kagaamen hin dhufne achirraan Senegaalii Naayijeeriyaa irraa dhufanii keessattuyyuu biyyoonni akka Aljeeriyaa fa'aa yommuu ofiillee dhufuu baatanii foreign ministeerii isaanii gaafa erganii tokko Isaayyaas hafee Isaayyaas egaa namoonni tokko akka jechaa jiranitti Isaayyaas rakkoo security waan jiruuf hafee jedhanii jiru. Rakkoon security amansiisaa miti. Rakkoon security maaliif security eegumsi gahaatu godhamaa ture. Eegumsi suni kan Isaayyaasiif adda ta'e Abiyyiif adda hin ta'u. Kanaafi warra kaanifis warri kunis haa xinnaatu haa guddatu eegumsi godhamuufii qaba mootota biyyaa waan ta'aniifi. Kanaafi security'n hin amansiisne. Yooma security iyyuu hin haa ta'u jenne security'n gara biraatiin security'n yoo jiraate maaliif Osman Saade kan foreign ministeerii Eritreyaa erguu dadhabe. Taanaa qaba moo hin qabu hin beeknu. Garuu namuma tokko nama Eertiraa bakka bu'u iddoo sanitti Eertiraa bakka bu'ee haasawaa gochuu qabaa ture. Sana otoo hin godhin hafu. Sana otoo hin godhin hafuu jechuuni waan gaariin akka hin jirreef walitti bu'iinsi akka jirudha. Kanarratti namoota tokko kan amala Abiyyi gaafatanii Abiyyi yeroo hunda nama walitti naquu jaalataa jiranii. Sanaani duraan dursee kan waan tokko kan nutti himanii fakkeenyaa fi otoo Jawaariin hidhin dura Jawaar yeroo hedduu lammaatti hamataa ture, lammaatti yakkaa ture jedhanii Jawaarii jeequmsa kaasuuf ta'a. Jawaarii jeequmsa kaasee Oromiyaa irratti achiin booda naannasis garagartuu barbaada jedhanii achi gaaf tokko Jawaar waamee achi lammaan waa'ee keessee natti waan gaarii natti himaa hin jiru. Lammaan si hidhuu barbaada. Maal balleessite? Maal goote? Walitti dhufeenyi keetii fi lamma akkamii jedhee gaafatee jedhanii Jawaarii achi hagammaan waan ani beeku hin jiru, rakkoon hin jiru mee ani ilaala egaa jedheeni silaa inni akka barbaadetti lammaa fi Jawaar jidduu walitti dhufeenya hammeessuudha kan inni barbaade. Achi bahee Jawaar lammaadhaa bilbilee akkamii na hidhuu barbaadde jedhanii jennaan eenyus hin jedhee lammaan beellamee achiin booda lamma wajjin mari'atanii dubbicha eessaa akka dhufe nan beekaa. Maaliif akka jedhames nan beekaa dhiisii jedhee jedhan. Kana egaa dhibba fuulduratti isinitti himna. Warra isa wajjin hojjate, warra waajjira isaa hoogganaa ture, warra inni boosii ta'ee fi waan hedduu kan odeeffannoo walitti qabannetu jira waa'ee Abiyyi. Amma yeroon bara odeeffannooti kana fuulduratti isinitti himna. Hundumaaf iyyuu wanti nuti jechuu barbaanne Abiyyii fi firri bara baraan jiru. Firri itti fufaan hin jiru. Abiyyi firri isaa aangoo isaa humna isaa isa qofaadha. Kanaaf inni yeroodhaaf namatti fayyadamuu qofa kan inni barbaadu. Kanaaf Isaayyaasis yeroodhaaf itti fayyadamuu barbaadee ta'a. Warri Bilixiginaa baay'een kana sobuudhaaf jecha Isaayyaas Finfinnee ture, inni dhokatee ture, sodaree ture waan akkasii odeessaa jiru garuu suni soba. Sodaree dhiisii maaliif Phaaratin keessa hin taane iddoo sani inni guddaan nuti Phaaratin jiramoo Asmaraa jiramoo maalii jiraa miidhamma. Inni guddaan Abiyyi waan hunda caala waan diggisiisana hin barbaada. Miliyoona meeqa itti baasee jira. Biyyoota 45 ergaa ergateera. Biyyi 6 dhufeefii jira. Biyya 45 sana keessa Eertiraanis tokko ergameefii jira. Hin beekna sana. Garuu Isaayyaas maaf dhufuu dideen gaafiidha. Kuni gaafii salphaatti deebi'uu miti. Garuu waan tokko akka jiru kan nutti agarsiisu. Warri kunis silaa hin dhufuu ture, warri United Arab Emirates hin dhufuu ture, isaanis hin dhufne, warra kaaniin yaada gargar galee jira.
Gama biraatiin mootummaan mindaa barsiisotaa kafaluu hin dandeenye jedhamee jira. Iddoo tokko tokkotti akka dubbachaa jiranitti mootummaan mindaa barsiisotaa ji'a 3 hin kafalle jedhamee jira. Garuu gara tokkoon egaa qarshii hedduu baasee kun akkuma argitanii mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiyyi ayyaana isaa kabajachaa jira. Ayyaana isaa baga mootii taatee kabajachaa jira. Garuu biyyi hedduu rakkachaa jira. Sana wajjiniin wanti ajaa'ibaa har'aa mootummaan yoo baankis qabaatan yoo taankis qabaatan wantichi tokkuma keessattuu baankis qabaatanii jennaani warri Amaaraa baankis qabu. Warri baankis qabu gara taankitiin egaa waraanni hedduun naannoo sana jira. Mootummaan Amaaraa meeshaa waraanaa gurguddaa bitachaa jira. Meeshaa waraanaa poolisiin naannoo qabachuu hin dandeenye. Meeshaa waraanaa akka taankii, madfii, akkasuma BM waan kana eeyyama eenyutiin iyyuu ala bitatanii galfachaa jiru jedhamee jira. Naannoon kamiyyuu kana hin onnanne waan akkasii kana qabaachuudhaaf garuu warri Amaaraa kana onnatanii qabaachaa jiru. Sanaan alas amma gara taankii otoo hin ta'in gara baankitiin mootummaan isaanii kun mootummaan Bilixiginaa kuni amma baankiin duraan akkuma isinitti himnee liqaa dhorkee jira. Liqaan akka hin kennamne jedhee jira. Liqaa sana amma irra deebi'ee laalee jira. Irra deebi'eeti fooyyessee jira. Fooyya'ee jira jedhamee jira. Isa kanaani afaan Amaaraatiin kan bahin isinii dubbisa. ብሔራዊ ባንክ አካውንት ብሔራዊ ባንክ አውጥቶት የነበረውን የብድር ገደብ ማሻሻያ አደረገበት ጀሬቲ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ከብድር አቅርቦት ጋር በተያያዘ የጣለውን እገዳ ማሻሻያ ማድረጉን አስታውቋል። በማሻሻያው ባንኮች 5 የብድር አይነቶች መፍቀድ እንደሚችሉ ታውቋል። ከነዚህ ባንኮች የሰጡት ብድር ለማስመለስ ሐራጅ ያወጣቸው ንብረቶች ለመግዛት ሐራጂ ወረባኒ ጀቹዳ ወረ ሐራጂ ዳንጉርጉረመኒ ኢሳኒ ቢታቹዳ ፊ ሊቃን hinkenama jechuudha. Sanaan ala lammaffaan በሁለተኛና በሶስተኛ መካከል የሚደረግ ግብይትና ኩኒ ነማ ለማፋፊ ሰደፋ ጅዱ ቢታፊ ጉርጉርታ ከን ጎዳሙፊ አከሱማሲ ሆጀቶታ ባንኪቲፊ አከሱማ ሊቃኒን ከነማ ጀራ akkasumas warra mana bituu barbaadanii fi dura waan barbaachisu hundumayyuu guutanii kana dura akka eeyyamamuuf kan godhanii yookiin kan eeyyamamee fi jedha isaan kanaa fi kennama jedhamee jira. Sanaan ala addatti kan jiru immoo maalinni በጎንደር አካባቢ ለሚገኙ የሰሊጥ አምራቾች ናቸው ይላል። ጎንደር ቆፈት ወራ አርገማን ጎንደር ቆፈት ወራ አርገማን ወራ ጎንደር ቆፈት ወራ አርገማኒ ፊ ሰሊጥ ወራ ሆምሻኒ ፊ አደቲ ገርጋርሲ ኩዲ ከነማ ጀዳሜ ጅራ ከነ ዱራ አከሰኒቲ ምንቲ ሊቃን ኩኒ ከን ከነሙ ወራ አማረቲ አደቲ ከነማ ታካ ከንተይን ቤኔ ከሰቱዩ ነምቸ ወርቁ አይተኖ ጀዳም ከና ቀርሺ ቢሊዮን አፉሪ ኮላተራሊ ዋን ቀብሲሱ ቶኮቶን ቀባትን ነምኒ ኩኒ ቀርሺን ኩን ሁንዲ ከነሜፊ ኩኒ አጀጃ ደመቀ መኮንኒን ከንተይራ ኢንኬኑ ኮላተራሊ ሂንቀቡ ጀሬ ጀናን ባጫጊና ቸራ ከኤ ሞሮኬት ኤርገሜ ኩኖ ብያ አሜሪካ ገሌ ሳይለሚ ጋፈቴራ ነምኒ ኩኒ
Kanaaf waan akkasiitu jira, waan akkasiitu deemaa jira. Yaa lammii keenya namni baankii fi taankii qabu waan barbaade gochuu danda'a. Waan barbaade akka barbaadetti biyya bulchuu danda'a. Kanaaf asiin Oromoon saantima tokko dargatu namni tokko akka nutti himetti baankiin daldala Itoophiyaa seenaa waggaa 100 keessatti Oromoo fi qarshii miliyoona 78 ol hin liqeessine. Warqaa itanoo kobaasaatti garuu biliyoona 4 kan inni fudhate. Biliyoona 4 kolaateraalee malee waan qabsiisu tokko malee. Sanaan zayitii oomisha. Amma immoo warra Gondarii jedhame namni Gondarittiin saliixiin duraan dursee Gondar qofa jira. Wallagga keessa jira. Beenishaangul keessa jira. Tigraay keessa jira. Isaan fi godhamuu ni qaba. Maaliif hin godhamin kun? Saliixa moo buna kan galii guddaa galchaa jiru. Bunaaf maaf hin godhamin? Daldaltoota bunaatiif maaf hin eeyyamamin? Inni kuni daldaltoonni bunaa yookiin qonnaan bulaan bunaa Oromiyaa keessa jira kan jira garuu sana keessa waan jiraniif egaa kan eeyyamamuuf jira kan hin eeyyamamneef jira. Lammiin tokkoffaa jira, lammiin lammaffaa jira. Kanaafi garaagarummaa guddaa akka qabnu kan nutti agarsiisedha. Gama biraatiin gaazexeessaan Tasfaalem Waldayyees hiikamee jira. Gaazexeessaa Tasfaalem kan inni hidhamee dheengadda irreecha irratti waa'ee irreechaa gabaasuu isaatiin Itoophiyaan Insider kan jedhuuni kan beekamu gaazexeessaa Tasfaalem Waldayyees kuni egaa kan inni hidhamee fi waan biraatii otoo hin ta'in wanti inni balleesse tokkoyyuu hin jiru garuu qeerroon achirratti mormii dhageessisuusaa daawun abiyyi jechuusaa waan garagaraa kana gabaasuu isaatiin sirriitti waraabee dabarsuu isaatiin poost gochuu isaatiin kanaan egaa warri Bilixiginaa hidhiitti ciniinnatanii qabanii ture haa ta'u malee CPJ'n garmalee mormuudhanii gaazexeessaan kuni hatattamaan akka gadhiifamu jedhanii booddeerra gaazexeessaan kuni har'a bahuusaa himame. Kanumaan oolmaa addunyaatti ceenaa dhaggeeffattoota keenya oolmaa addunyaatiin mootummaan gamtoomanii boruu waa'ee Itoophiyaa mari'ataa egaa boru sa'aa booda 3 PM tti kan mootummaan gamtoomanii waa'ee Itoophiyaa kan inni mari'atu waa'ee Itoophiyaa kan mari'atu Antonio Guterres waan dhiyeessanitu jira. Antonio Guterres mana marii mootummaa gamtoomanii mana marii nageenyaa mootummaa gamtoomaniitiif kan inni dhiyeessu isa jechuun Security Council jechuudha. United Nations Security Council kan jedhamu qaama guddaadha. Qaamni kuni qaama waan hunda gochuu danda'u waan hunda raawwachuu danda'udha. Kanaaf isaa fi waan mariidha ta'uu hin dhiyeessa jedhamee jira. Egaa waan guddaa irraa egaa hin jiranii garuu akeekkachiisni hin ba'a jedhamee jira. Haa ta'u malee mootummaan gamtoomanii torban tokko keessatti waa'ee biyya tokkoo yeroo 2 deebi'ee mari'achuun isaa waan tokko sirrii akka hin taane fi hedduu biyyoonni hedduun akka yaaddaa jiranii fi wayii akka darbu akka cinqan akka dhiibbaa irraan geessisan akka mul'isuudha. Kana hunda dhimma kana irra deddeebi'anii kaasuun isaanii boru yeroo 9ffaa fi kan inni gaggeeffamu. Sanaan ala mootummaan gamtaan waa'ee Itoophiyaa mari'atee jira. Gamtaan Awurooppaa waa'ee Itoophiyaa har'a mari'atee jira. Marii kanaanii miseensonni gamtaa Awurooppaa hedduun balaaleffatanii jiru. Gamtaan mootummaa gamtaan Awurooppaa egaa miseensonni isaa beelli Tigraayitti gahaa jiru kuni mootummaa Itoophiyaatu geessisaa jira. Mootummaa Itoophiyaati beekatiif kan kana gochaa jiru. Tigraay adabaa jira. Tigraay numaayyuu siilli jechuun hin saamsan jechuudha. Hin ukkaamsanii hin saamsan jechuudha. Akkan sochoone akkasitti kaa'ee jira. Tigraay biyya kamii wajjiniin iyyuu
karaa kam wajjiniin iyyuu akka waliin argine gochuudhaan addunyaadhaan gargar kutuudhaani Tigraay adabaati kan isaan jiranii Tigraay mana hidhaa guddaa taatee jirti. Maaliif addunyaadhaan akka wal qunnamtee gargaarsi hin geenye gochaa jiru jedhamee jira. Kanaan egaa akkam akka godhamu gana mari'atu resolutionis gana baasu. Oduun keenya inni dhumaa Chaayinaanii loobii bittee jirti. Abbootiin qabeenyaa Chaayinaa Itoophiyaa jiranii loobii baasanii jiru. Loobii baasan kanaani akka jedhanitti loobiin kuni kan waa'ee Itoophiyaa yookiin immoo agawaa irratti agawaan akka haqamu Itoophiyaan agawaa keessaa akka baatu kan murtii darbe kana akka mormanii fidha kan dubbachaa jiranii kanaan egaa dhaabbata Seedler Travis and Rosenberg kan jedhaman tokko qaxaranii jiru. Loobii kana kan duras Itoophiyaan loobii hedduu qaxartee otoo milkaa'iniif hafee jira. Amma garuu qarshii waan dhabanii fi warri firmiin yookiin immoo abbootiin qabeenyaa Chaayinaa Itoophiyaa keessa investimentii qabanii keessattuu hawaasadha warshaa kan qabanii isaanii warra loobii kana kaffalanii warri loobii kuni agawaa keessa akka hin ari'amne gochuudha fi tattaafachaa jiru duula haaraa eegalanii jiru jedhamee jira. Kanaanii egaa kophaa isaanii miti waan kana akkas yoo raawwatanii mootummaan Itoophiyaa qaraxa hin gaafatu waan tokko advaanteejii kennaa fi kanaan itti fayyadamuudhaaf barbaadaa jiru isaanii kan kana duras bal'inaan itti fayyadamaa turani. Kun immoo mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Ameerikaa biratti numaayyuu mormii guddaadha kan inni uumu. Chaayinaatu faayidaa kanarraa argachaa jira malee lammii Itoophiyaatii miti jechuudhani. Kanaaf Abiyyittis waan kuni cimee deemuun isaan oolu. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.